Ulfaadhaa galatoomaa adatti. Baay'ee. Fireensaa akkasuma baay'ee tokko namatti tolaani. Kanaafuu akkasiidha. Shumburaa fakkaata. Shumburaa biyya keenya. Innaa baay'ee mi'aawa. Ashama akkam jirtanii kabajamtootaa fi hordoftoota keenya. Taaddaluutiyu akkam jirta? Nagaa gaafadha. Jirtanii fayyaa keessanii yaa'u taaddaluun akkuma beektanii akkana jirti. Addaan babbannee jirra yeroo baay'eedhaaf. Kanaafiyyuu guyyaa tokko akka walitti deebinu abdii qabna. Nagaa keessanii nagaa kooti galata rabbii arrammoo mana argitan eessa keessan jirame warroonni waan kana beektan waan kana jechuudha nutti mul'ata yaada argitan wanni kuni zayituunadha jechuudha beerus keessatti argama kanaafiyyuu as keessa deddeemaa jirra takkaa dhufnee hin beeknu dhugaa dubbachuufi Mearra qoy maaluma jira kana gadi jennee baanee dhufnee jechuudha kanaafiyyuu waliin turaan affeerraa keenya kanaalii keenya immoo subscribe like share comment gochuun dagatinaa isiniin jenna nuti immoo akkana jabatinaa Taaddaluu Dassaalee akkasuma qilleensa fudhachaa jiru as keessa immoo muraa jira natti fakkaata kamuu murames hin jira tuuta keenya akkuma argaa jirtan jechuudha achi keessa kinoo wanta arungaadee wayii mul'achaa jira. Yoo sanitti mul'ate jechuudha iddoo sanitti arraagafaa jiru jechuudha irraa urgufaa jiranii zayituunaa jechuudha magizeen isaatti ga'ee jira isa guuraa jiru kinoo mul'atu garuu baay'eedha sinitti agarsiisuuf nan yaala asti amma natti mul'ateen jechuudha kanaafiyyuu akkasiidha jechuudha dhugaa baay'ee namatti tola baay'ee nama hawwata asinillee akkuma argitan baay'ee nama hawwata jechuudha. Kinoora arraagafaa jiranii. Inni akkasiidha kana fakkaata zayituunaan. Kun immoo akkuma kan argitan kun muluun isaa jechuudha zayituunaadha. Baay'ee namatti tola baay'ee bareeda. Kuni ganarra arraagafamu jechuudha kuni kan ga'eedha ganarra baay'ee namatti tola kabajamtoota keenya akkuma waliin ilaalaa jiru jechuudha baay'ee namatti tola baay'ee nama hawwata achi gaditti immoo argaa jirta yoo ta'e niitii wayii mul'achaa jirti achi gadi baay'ee mul'atu garuu guuraa jiranii jechuudha zayituun kana fakkaata gina akkuma argaa jirtan kana dhugaa baay'ee namatti tola kuni isa gurraacha isaanii jechuudha keenya akkuma argaa jirtan jechuudha achi keessa kinoo wanta arungaadee wayii mul'achaa jira yoo sanitti mul'ate jechuudha iddoo sanitti arraagafaa jiru jechuudha irraa urgufaa jiranii zayituunaa jechuudha magizeen isaatti keenya Taaddaluu faa zayitii hojjechaa jiranii zayituuna Taaddaluu isteessidha asirratti zayitii
dhugaa zayitii argitanii dibisti dibitaadha. Ilaalaan kuni jechuun orgaanikii jechuudha moo keemikaala tokko hin qabne. Keemikaala tokko hin qabne dibachaa jirti. Dasa faayee dhimmi kabajamtoota keenyamme. Hai akkam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota akka abbaatu nagaa keessanii jirtu. Zayituunaan kun akkana fakkaata baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola. Namatti tola. Zayitii sumaan immoo cammaqaa jirra. Kottaa hin gurraa. Zayituunaa gurraa zayitii bittaan dhaqxanii warri Itoophiyaa jirtan zayitii yoo ta'ee fi 1,000 wayii galeera. Dhuguma nuti kinoo zayitii namna bituun naynu asuma fayyadamna. Nyaataafis ta'e kunimmoo akkuma beekamu nyaatama warroonni beeru jirtaniin beektuudha yaada. Araba jirtanii tasaasicheena. Kanaafiyyuu kabajamtoota keenya waliin turaan affeeraa keenyaan waliin turaa viidiyoo kana yeroo daawwattan immoo subscribe, like, share, comment gochuun nu jajjabeessa isiniin jenna. Ammas turtiin keessan waliin haa ta'u waliin turaa. Okay, kuni akkuma argitan jechuudha. Gibbii keenya keessa jira. Qoy kaameraa garagalchee isinitti agarsiisa. Isa guuraa jiru kinoo mul'atu garuu baay'eedha. Isinitti agarsiisuuf nan yaala asti amma natti mul'ateen jechuudha. Kanaafiyyuu akkasiidha jechuudha. Dhugaa baay'ee namatti tola, baay'ee nama hawwata. Asinillee akkuma argitan baay'ee namatti mummuraa jiru. Ani irraa guurame jechuudha kun immoo kan qabudha. Fakkeenyaaf kun hayyee kabajamtoota keenya turtiin keenya akkuma ilaalaa turtan ture miti yaaddu. Kanaafiyyuu hundi keessaniyyuu chaanalii Kaabaa Tube subscribe, like, share gochuun nu jajjabeessa. Akkasuma kan kabajamtuu fi jaalatamtuu Taadaluu Tube subscribe godhaa. Yeroo dhiyootti immoo viidiyoo babbareedaa pirankii challenge adda addaa isiniif ni dhufna. Yaa xiqqoo amma xiqqoo sila gaddarra jirruu fi kanaafiyyuu hundi keessaniyyuu chaanalii keenya subscribe gochuun nu jajjabeessa isiniin jenna. Galatooma takkamuu waan goote jechuudha ilaalame waan ishiin gootu. Dasu subscribe godhaa dhiin godhaa. Daalmetta dasu subscribe godhaa. Qabaamee sinitti agarsiisa. Subscribe godhaa dhiin. Subscribe godhaa lakkanatti itti bu'aanii. Kanaafiyyuu kabajamtoota keenya turtiin keenya irraa kana fakkaata. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinu ta'e nagaanuu ta'a isiniin jenna. Yeroo dhiyootti immoo piraankii ajaa'ibaa kan boombii dhoosu natu qopheessa isaa. Dasuu qopheessachaa jirti. Eenyurratti akka hojjechuu yaaltu hin beeku. Wayi Taaduu wayi Kaabbaadha. Garuu maalumaaf kun eeggadha. Nama tokko irratti hojjechuudha yaaltu jirti hin beeku. Anyways kanaafiyyuu weegaa isiniin jenna. Galatoomaa adatti. Bye. Bakka
bakka jirtanitti fayyaa nu taasisin jennaa. Baay'ee sin jaalannaa, baay'ee sin kabajnaa. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti fayyaa nu ta'a. Taaddaluu dhaamsa qabda? Anillee akkasuma yaa banne jira. Isaanis nu harkaa baddee jirti. Dhugaa baay'ee raafannee jirra waama yuutuubiitti iyyuu. Waa hundaafuu viidiyoo biraatti walitti deebina. Amma kanatti nagaan nu turaa fayyaa ta'anii. Sinitti deebinaa sinin jenna. Yeroo dhiyootti deebinaa galatoomaa fayyaa ta'aa sinin jenna. Akkasuma chaanaalii keenya sabiskiraayibii laayik sheer gochuun nu jajjabeessaa. Kiyyaas Kaabbaa Tiyuubii fi Taaddaluu Tiyuub jechuudha. Kanaafiyyuu fayyaa ta'aa galatoomaa. Turtiin keenya irraa kana fakkaata ture. Kootu gadi bu'i. Maal gooti? Annaa kabajamtoota keenya fayyaa nuu ta'a galatoomaa sinin jennaa. Baay'ee sin jaalanna, baay'ee sin kabajna. Bakka jirtanitti Waaqayyo sin faana haa ta'u. Biyya keenya nagaa nuuf haa godhu Rabbi. Kanaafiyyuu galatooma sinin jennaa. Baay baay.